Nagara mini? Naga. Kami shunkurtiin jira? Jira. Kiloon qarshii meeqa? 50. 50. Tabii si ani habaari. Walakkaanu? 25. 25? Musa sana raachuu dandeessa? Nuti illee hin jiru burii 13 sillaadha. Burii 5 duwwee hin qabaa? Ammoo atee naa kenne. Shunkurtiin burii 5 hin bitamu. Bujjii tokko naa laatti. Bujjii tokko fudhadhu sillaadha. Bujjii tokko? Asumaaf dure? Fudhadhu. Yoo kana fudhadha. Rase barri barane baram barase. Rase barri baram barase. Baram barase. Nagawi. Maltate, mani, maltate. Gadi kabisa galeke, gadi. Rase. Gadi kabisa. Rase. Iya olte. Ollaa jeeqa olte. Ollaa. Mani. Ollaa jeeqa olte. Mal sana dhufmo? Kana moo? Kana waan bitee hin qabu. Garuu wanta kana hin kaatin walitti dhuftanii isinii wajjin waliin ta'u. Garmaa iyyaarta. Akka nama mana baaburaa keessaa iyyaaruuti. Iyyaan ture. Addadha. Namni na dhabe jira dhufe. Mal si barbaade? Yoo si kana ta'e malee? Namni na dhufe na barbaade naani hin jiru ittiin jedhe. Jiraan jedhaan immoo. Jira. Seenaa laaladhaan jedha. Dole akka barbaade. Jeeqama. Argaa ta'e mali jireenya koo kanaa eegoftaa nagartee argaa na jilbeenfachiifte rakkee qaaleensi na jilbeenfachiifte argaa irta kana eegoftaa koo eessa argate ilaali meeqal mana nuu du'e shaakoo jira miti qaaleensi na xabateera mana nuu kunoo bilbiluma sooftiirii fixeen ta'e ilaali jireenya koo ilaali jiraachaa jira moo leenjiirra taa'ee warra jiraachaa jiran ilaalaa jira. Ammoo biyya kana keessaas baduu malee waan haafaan jiru. Maali? Namni isaas mootummaan isaasoo hojii siilaachuu miti. Waraqaa eenyummaa yoo kanaan siilaatu kan ammoo kan jiru akka sabaattuu hin qabne akka dhuunfaatti miti. Amma eegoota. Keessa baanii dooktarii beelladaa baratanii raatanii amma kanaan galanii kanaan hospitaala namaa galanii dhala namaa marfee olaananii naaffisu kun waan inni hojjechaa hin jiru kun immoo kanaan du'aa jiru kanaanis nu ajjeesaa jiru kana dhugeen miti ilaalamuu qaba amman keessa ba'ee kan naa galuu ammee argaa jirtee matanaa ammee hojii barbaachan baradhe moo inni eebbifameera adii hojii barbaadu hojii barbaachaa miindeffamaa ree addanaa ba'uu didenna amma kun jireenyaa ree kan immoo akka godhee jabaatu yaadii wayii immoo naa dhuftee hin barreessine malee jechuudha kan immoo sharaatiin teeliitti namni baay'ate gabaa hedduu qabayii kan immoo achitti shiroo mana sharaa wayii baneeme shiroo keessatti naqee gabaadhaa galgashuu naafaa fakkaatee kun immoo naafaa illee waan fakkaatu hin qabu kun yaada badiisaa dhaga kun amma eenyuudhaan sharaatan keessaa fi shiroo keessa irraa ta'uu dhufe amma nan du'aa ree waan anfaluun dhabe yoo biyya kana keessatti nagaddee waan kasarta malee waan buufattu hin qabdu
Anoo kunoo jireenyi koo badee lafee koo duwwee deema. Paantii koo keessallee paantii keessa hin jiraaman dhuguma amala. Paantii keessallee kirrii baafadheen zeddii dhadheeraadheen ittiin deema. Kanatti cimeera jireenya. Oh! Maal gurbaa? Ofitti buuftanii jeeqan. Waa'ee nagaa dhiisiiti kiraan manaa sitti gaheera kaffali maalii irraanfattee? Maali akkamitti irraanfadhaa? Warra mana kiraa irraanfatu amma qarshii makootuuti xiqqoo iddoo garaa garaatti faffaca'eerti. Ani waa'een faffaca'uu waan na laallatu hin qabu gooftaa ko irraa fuudhiitii galgala sirraa barbaanna naan jedhani natti kenni ani amman barbaade. Tolee maarree fiduu fi reessoon itti qabe baankii intarnaashinaali baankii Awwaash gosa garaa garaatti faffaca'aniiru qabeenya kootu isaan kanaa tokko godheeti walitti fidee isiniif isinan laadha. Jeequmsuma keessan kanarraas citeeniti mana dhuunfaa kooti mana bilisummaa itti galu bitadheeraadheen keessatti gala. Yoon qabdu ta'e hin qabu jedhi malee isa baankii adda addaatti faffacaaftee sana anaan waan na laallatu hin qabu. Anaan waan na laallatu qaba. Isaan isa baankii gaafadhu jedhanii hin jenne harkaa fuudhiitii galgala barbaanna qarshii isaanaan jedhan. Waan hin balleesse qaba? Hin qabdan. Kanaafuu maarree amma yoo jiraate naa kenni yoo hin jiru ta'e immoo of hin dhiphisiin rakkoon qabu. Yaa baaree hin jiru. Hin jiru. Rakkoon hin jiru akkas taanaani. Egaa anis garraamummaa koo beekta. Yoo ta'u baate atis akkuma koo rakkataadha nan beeka. Nama siraalaa gara laafessi gaa waanuma beekamudha waan ta'eef borganama har'a osoo hin taane borganama mi'uma keessa saabbadhuutii ba'i. Waan maqaan fuudhuutii deema. Si baay'ee magarraamidha. Ganama ba'iidha? Ganama borganama. Boroo? Har'an ba'iin ganama ba'uu dandeessa. Si nama garraamidha. Nan baare? Ganama borganama rakkoon qabu. Kan biraa immoo mana fincaanii keessa sagal deddeebitu sana dhiisi. Ergatti dhuftee guute. Lixiin. Maalan fincaa maaliin naqammoodha maaliin naq hin jiru amma mee shiroo birrii 80 nyaadhee meen bishaan birrii 15 bitee meen mana fincaanii dhaqee nan fincaan fincaama waan na laallatu qabaay fincaamu qaba waan na laallatu hin qabu hin deemiin guutaa jira ergatti dhuftee tole hin deemu ani hin deemu isaan deema ree kana ofii kooti dhaqee mana fincaanii keetti nan gataa waan 80 baasee nyaadha. Isa dhibbaanu nyaachuu dandeessa kanaafuu guyyaatti takkuma seeniidha. Tole nan seenaa rakkoo hin qabu. Nan dhufe ammas baanee maan rakkinni keenya dabalamaa bula ammas rakkina kootti dabala hin dhufe akka kana deebiin tokkotti. Ijoollee Finfinnee keessatti dhalatanii guddatanne sababii mana kiraayii keessatti dhalatanii guddatanii qarshii qusachuu miti hundaan illee qusatanii qusaa hundaree qabamuu ammoo sammaayyuu bareeda keessa ba'anii kunoo mana kiraayii antuuti isaa miille si qorqu keessa teenyee birrii 2,000 kaffalaa hundaanii qusadhaa gaaluun jedhu hundaan amma kun jireenyaa amma keessa ba'ee nama kolfaa deemu karaa irratti argeennaanii antuutuma mana kiraayitu kiisii isaa keessa toororee raatee ilmoo hantuutaatu kiisii isaa keessaa isa qirqidee isa kolfilchiisan jedha malee fincaan birrii 5 fincaa hin kolfamu maali baratti qaaleensi lola nurratti bane lola guddaa nurratti baneeru keessatti qabeenya keenya nagaa keenya qaaruu keenya rukutaa jirutti hin kolfamaa namichi kun mana gubaa nan dhufa hin xumurree ittuun seennee rakkina keenyatti nan dhufa asumatti ni eegi. Maa namtitti ilbiisni kun gadi hin baatu maal ishee Maaloodha ammamoo maaltu hafe manuma keessan cabsuu fi ankoollee rakkoon qabu ammamoo maaltu hafe hin iyyiimme tokko obboleessa ko galgala sa'aatii 2 booda immoo ibsaan ibsiin. Sa'aatii 2 booddee ibsaan ibsiin. Amsiitii rafi yeroodhaan rafi. Sammuuna garuu achi iddoo taa'oltan keessanii dhuftanii achitti dhiiftanii dhuftanii waan itti dhufteeti
Waa jechaaruudha. Sammuu koo yoo iddootii kaase ta'e isintu iddootii kaase. Garuu kana ibsaa kana mee sa'aatii lamatti kan cufaa jettan. Kan bobeeffatanii yoo sa'aatii lama booda. Amma mee. Anaan nan laallatun waan na laallatuun qabu sa'aatii lamatti cufiidha. Kani antuuti mana naannoo jireenya koo taphachaa jirtutti mee maaf jireenya koo taphachaa. Maalsi godhee antuunni nama garraamiidha antuutichoo. Kaarsii nyaatee fixee miila koo nyaachaara miila koo qorqaara. Maarree maal balleessiree maal nyaateree no garraamiidha. Antuunni mana hansiin hin nyaanne iyyuu hin tole maal lafee makee eessa kee qorqaaf malee anuma siin hin qorqine iyyuu hin tole. Na hamaadha jechuuf hidhee kanan. Kana caalaa immoo qabu. Antuunni mana kiraayii beekamaadha namiti biyya beeka obboleessoo. Tole galatooma. San amma siin jedhe immoo kana raanfanne. Kanuma yoo fixataniitu nagaatti. Ibsaa dhaamsi sa'aatii lama hin dabarsin. Tole nan dhaamsa. Jireenya keessa na dhaamsa. Yaa gooftaa ko maal kunoo namichi kun akka hin sirraa adda ba'uuf fonqolcha geggeessaa jira. Fonqolcha cimaa geggeessaa jira akka hin sirraa. Nan dhufa ammas na waame amma hoonaa gameera nan dhufa. Namtittiin kun maal gashattee? Anoo shakkeera silayyuu. Irraan kaachisa amma irraan kaachisa. Maaloodha maana godhu maaltu isin hafe immoo maali fuulli soositti jijjiirame namitteen amma nagaa manaa kennaa minna. Yoom qabbana qabdaa miti maalidha eenyudha isheen eenyu dubara gashattee keessuma baatee irra moo goofta. Maal jedhu dubara isa qaba maaloo eenyu. Eenyu faana nyonyonye taas keessatti. Maaloodha isheen immoo. Dubara gashatta ka har'a immoo keessa baatee. Bayyannaan dubara. Lama fudhannee ganamaanii. Jirtanii deemtaniitu nama durba gashattu fakkaadhaam. Ani isa gashachuu miti. Isheen nuti ishee ittiin haa galti amma. Isa waan an beeku qabu eenyu faana gungumta reens keessatti. Sammuu ittiin mana fincaanii irra teenye na taasaa jirtu. Itti badhaan haala. Eenyu wajjin taa'arta? Ani waaqayyoon hin kadhachaa jira. Kadhachuu hin danda'u. Kanaaf maaloo nan jeeqinaa. Maaloo dhuftanii jireenya koo booresinaatiin irraa deema. Jireenya carii jirtaa? Jireenya koo isa carii erga gaafa ati dhuftee dallaa kanatti galtee jireenyi hunduu wal na jalaa dha'ee dhimma keetti maatii faana wal dhabaa jirra. Waa sinii laadhu narraa deemtu hin jiru malee nuu sinii laadha. Tu qabaattee maa mana kiraa kaffalta ofirraa? Amma narraa deema maaloo narraa deema. Namni hin jiru as keessa? Nama? Namitti nan rafimee wallaaltee taa'am xiqqoo nagaa miti. Maal asuman jiran baati miti asumaan nan laala'u maal asuman jira. Eeggadhaa. Nagaa na dhorkees taa'e. Akka roobaan gubadde maali? Ani maa ba'a keessaadhaan natti taphatanii. Amma sagaleen ka'u sagalee durbaa fakkaataa yeroo si garan. Amma yoo hin ga'ee ufuun harkaa beeyama xiqqoo ishee xurreette isa maal sagalee ishee hirrisee jedhanii fiigaa mana dhufu. Jireenyi koo qaaleensi jireenyaa qaalanii warri kun na gubaree qaaleensi jireenyaa illee sirratti mataarra nu yaabeera mataarra nu ilaannoo illee sirratti iyyuu. Zayitiin malakkeen tokko baranaa gatii foon diimina kiiloo tokko barreen gaddaati amma gubanneera. Shunkurtii kiiloon tokko birrii 50. Amma akkamittiin jiraanna shunkurtii nyaannee jiraannaa kana dhufeen bitadhee dhufe hin argita. Inni kaan immoo dhagaa wayiidhaan ittiin karaa cufuu deemaa naan jedhanii karaa irratti nagaafachuu malee waan isaan abeenyu. Amma dinnichi dinnichaallee mataa nu yaalu. Dinnicha bara duraa dur akka kennaatti nu laatu. Akka kennaatti laatu. Amma garuu gatiin dinnichaa gatii korbeessa barreen gaddaati. Korbeessa bita barreen gaddaa. Dinnichi kiileen tokko barana. Amma nuun bara baastee pilaanii dhagaa miti. Dinnicha nyaannee qoonnee ittiin dinnichaan karaa cufaa turre. Akkas ol keenya. Namni si alaa gamaa karaa cufa miti jigitti karaa cufa malee. Garuu jireenyi keenya badeera teessee nu ilaali. Namtittiin kun raawwattu amma adda kaachiseen dabarii kootti darbu qaba malee.
Dabsi tilbiisadhan. Hin fixxuuyi. Maal na dhugtiin jedhee man. Amma addan baafadha waa manni dhufeef. Maaloodha? Maaltu si hafate? Maaloodha? Isa gadi qabi maali? Ataadhoo kooti. Haadhoo? Haadhoo isa kam? Lakki anoo dhiifamuu si gaafachuun dhufe achumaanis immoo rakkoon qabu gadi qabi kan isa maali? Gadi qabi. Tol. Kiraa manaan ji'a kanaa miindaadhuma korraa fudhatanii rakkoon qabu. Ammatti isa miti maal dhaammachuu barbaaddeeti kana irratti deddeebitu? Maal taate? Maaloodha? Dubbadhu waan dubbachuu barbaadde. Lakki mana fincaanis guyyaatti 4 gali. 4 duwwee moo? Abbaa barbaadde faana seeni mana rakkoon qabu. Kanaafoo? Rakkoon tokko hin jiru. Isuma kana gadi qabi. Amma mee narraa deemta moo hin deemtu? Gadi qabii nan deema maali? Hin deemta moo hin deemtu? Amma akka barbaadde ta'ii wacaala iyyaasin as keessattuu akka barbaaddan ta'anii. Akkas taanaani amma waan dubbatattu qabda. Maal haadhoo kooti atu maal na gochuufi? Haadhoo kooti har'a kaanii haadhoo taanii nu anaafati. Moota qositii lammata karaa mana kooti baateenaan kana mana jala taa'isee anaafati har'a obbolaa taane miti. Argaarta mini kun siif. Karaa mana kee maalan fuudhaa karaa maal tura manichi hankeeti hundisaayyuu dallichumti guutuun hankeeti. Manni kee biraayin kaffalameeraati. Amma ji'a tokkootti na biraan baateenaan si raawwateera. Namitti deemi manarraa deemi. Tole obboleessa. Akkasi. Gooftaa kana tokko dhageesse kanoo. Wallu kabachiise ka kun. Ati waan qaban fudhatanii warra namatti wachuutti itti ba'anii akkasuma nama kabaji. Na kabaji. Ishee haa kabachiisu.